Nagaan nu bulche nagaan nu oolchu biyya teenya biyya nagaan nuuf haa godhu yaa waaqa guyyaa bara 80 irraa ka 80 fuuldura waaqa mijuu nu deebifte warra gartee gadaa fuudhu kanallee of oolchi gaarii gartee waaqni haa ta'u nuti jennee waaqni haa jiru guyyaan irraan tanaa kun guyyaa seena qabeessa carcar keessa bu handura carcaritti sirni gadaa halangee dabarsuu eebban jalqabuun isaa guyyaan irraan tanaa kun guyyaa kaanin adda waan ta'u kanaafu Oromoo marti leel haa ta'u jenna guyyaan irraan tanaa kun Oromoon eebban sirna gadaa itu humban afran qalloo karrayyuun jechaadha kalee isa odaa kana jalatti gaggeeffataa turanii eega sirna gadaa bittaan dhufee addaan kukkute arraan tan ammoo carcar ona itu keessatti sirna gadaa ituutiin gaggeeffamaa jira jechaadha. Kanaaf bara 80 dhufu immoo yoo waaqni jedhe abbaan gadaa afran qalloo abbaan gadaa humbannaa odaan isaanii kana waan ta'eef as jalatti wal geenyee muudamni keenya gaggeeffamuun isaa kun shakkiin qabu waaqaa galata jenna waaqaa galata hundee sun sadeen ituun afran qalloo humbanni odaan biraa waan jireef odaan kana waan ta'eef ammaaf ammoo abbaan gadaa afran qalloo jira abbaan gadaa humbannaa jira abbaan gadaa ituu jira sun suma sadeen jedhamanii jechaadha. Kanaafuu odaan bultuun seenaadhaan qubsuu ta'ee amma immoo bakka sadeenni keessatti gaggeeffamu godoo 8 jechaadha. Bojoon 8, killi 8, halangaan 8, waraanni 8, eelli 8 kan itti gaggeeffamu kan masheenni itti rimaa fuudhee itti dhabu kan koroshananiin kan marfame jechaadha odaan kun. Kanaafuu odaa seena qabeessa sirni gadaa as jalatti itti ifitu ta'oo odaalee afran irraa maajii qulfii ta'ee seerri Oromoo Booranaa Bareentumaa irratti guutame kana jalatti argamuu keessaniif baga carroomtan. Odaan gartee kan Oromiyaati baga carroomtan. Kanaafuu guyyaan irraan tana eebban banamee akkuma eebban banamee fuullaa bora bulaa dagaagaa abbaa baraas taadii roobaa gorsaa barii gorsaa waaduu haadha nagaa maatii burduuk yoo waaqjee bora bulaa nagaarra galaa. Sabari, Gadi Roba, Sabari, Aurani, Abulani, Urbobadu, Adelaga, Masin Burdu, Yowaki, Horabula de Belagatu. Rabbullah kamu, dina urgo ayullah kamu, dina urgo ayullah kamu. Kadang kenya bumi, warna gadah kan nagaan gadah sisi, nagaan gadah kam bakakan apa ayurasun atas itu. Wang gadah kenya kami dua ayullah kamu, wang gadah kenya dua ayullah kamu. Kita ambil kecil ayullah kamu, kama kita dua ayullah kamu. Harga anu dia waktu ayullah kamu, kabila anu dia ayullah kamu, sabun kamu. Susuma sa tiyan to kawain ni Muhammad Babadas Tadi Roba Ortabari Urmobadu Rajanagaya Masim Burduk Yoyabji Jatangku kagak pinawrabu Nagaan naon kanagaan janagaan noon mari saya tahu sila gadah harap gakan wago orang odata mulanda tuluta mulanda rare tha mulanda rare tha mulanda orang waktu sudah ada saat meriat kerja kafe punya gana bola maida abang tuluta mulanda abang jalan apa dah oda tha sara na balanda
odaa jalli bishaanii kabubbaan midhaanii akka wadatti saara ammoo saara bal'anna nagaa gaanaa wallanna ee warra galtee har'aan kana ayyaana kana as dhufe kanarra galtee warra eegaa dhufuu bal'atu haseenaa walii dabarsu rabbi nu haa godhu adeemsa keenya adeemsa sirrii rabbi nu haa godhu oromoo takka rabbi nu haa godhu oromoo takka rabbi nu haa godhu amma booroon teessan nagaa booranti teessan nagaa waanin teessan nagaa waanin teessan nagaa xiqqaan teessan nagaa guddaan teessan nagaa maatiin teessan nagaa waatiin teessan nagaa haati manaa nagaa abbaan manaa nagaa bobbaa gati teessan nagaa Elu sijenne wani haju, babadon si babadon, tadi roba, hortabari, muntabari, kurfabadu, badana gaya, watin burduk, hora bura gadan kenya kufa gabbi. Mada, ubat ini, ambil muslim mada. Ilten wani ne ilten je isim dai zubi aye oda mutum jala jira oda bare zuma baha ka bunda wani tikabas oda jala jira je chakanaf akka macha tulamatin o full charge akka si komando tembo itte tinale akka sirna kenya tembo iltenya gen ini iltenya gen mari kena kana dai oso apaan tahu sih kita wakati ini akka baisa da balake bi yusu wakni tikenna gafa kana mu apani sadal cerita dua kupa problema kana iltenya ja apa maja hobbai ijan itu dia biar iltenya ja ijar rahafi ijan ama siti dia biar iltenya ja Pori puri jamu, ebe patana sudah jatuh patah, orang orang jalan jatuh. Karena aku, punya orang kan itu gambar dia malif, gini nak cila leargu, mata bukan calarga, bija bandar darah, apa bija ini? Dulu si warna dia maju, karena cinta karena wani kamne, intirarane, di sini buhi. Arah masir ni kada, akadu mesa, dia tu masa kaisa jiu. Apa istri? Aku sana, sirna kada aja tu,